gaarii guddifachuu gochuu ijaaruu qabdatillee wareegama kafalte. Waggaa takka jechuun waan ati gartee yeroo kufte osoo hadha gartee qabxii tana kufte eessa dhaabbatte. Uf duuba deebitee bara harka marattee gandaggaltee teettaa jechuudha. Ijoollee qabxii fidaa warra toop dalaganii iskoola keessa qo'atanii waa hunda dalagan. Hadhallee bari isin keessatti ijoolleen warroonni tooppii ta'an warri waa dalagan yeroo isin irra baatan bari isaan kilaasii seenan deemanii qo'atanii. Maaliif kaayoo qaban biyyallee ufillee jijjiiru. Biyyallee ufillee jijjiiru jechuudha. Itoophiyaan hadhaa namni irra bashannanuutun dhiiga namaatiin dhufte hin dagatinaa. Wareegama guddaadhaan dhufte Itoophiyaan namni irra bashannanuutun. Hireen hadha argamte kun barumsi isin barachaa jirtan kun lafee itti cabsee dhiiga itti jisseeti raayyaa ittisa biyyaa ilmaan Itoophiyaa biyyattii kanaa tiksanii isin eegan. Poolisni qorra nyaatee mindaa xiqqoodhaan bara poolisni karaa gubbaa halkan guutuu deemee nagaa keessan ka tiksu. Bakka isin baratan sanii ka isin tiksu. Raayyaan ittisa biyyaa mindaa malee bara. Mindaa miti ka isaanii kennamu. Kochoroo godduu nyaatanii nyaata qabbanaayaa ziginii. Qorqorroo biinxanii nyaataniiti nagaa keessan eeganii tiksanii asiin ganii jechuudha. Kennaa gartee volontarii ilmaan isaanii barsiisa. Jiruu qofa nyaataan akkas hin taane waggaa meeqaa ifaajee waggaa 30 maalii ta'a mootummaa si dhorke. Kalee gaafa mallasfaati gartee warri dabresitti taphatee barumsa kijibaa digirii dharaatiif kijibaa isin kennanii yaatanii biyyi kun warri isin dura baratee achi bayoonni Itoophiyaan diigamteef namni haqaan mirga biyya kanaati Itoophiyaaf dhaabbatee haqa ummata kanaaf gabbayee falmee wareegama kafalee rakkoo jirtu warra afaan qawweetiin biyya bulchu hattuu biyya kee jiru balleessuu dhabame bar si shoomuuti yaalballaa si shaaruuti qoccaan warri jedhu warruma akka keessanii gartee iskuula keessaa osoo sirnaan hin baratin kilaasii darbee osoo taphatuuf utaalu gartee ol ba'e mindaa qofa argachuuf naqaxaraa qofa waajjira irra deemaa jechuudha. Namni barate yuunivarsiitii keessaa ba'e waa kalqaa jechuu gartee. Qonnarra barate waa'ee qonnaa hawaasa keetiif uummata keetiif kalqitee ufiillee miliyoonartiin taateeti biyyaallee gartee fingarpiriintii yookaan ashaaraa kaayyatteetiin waan guddoo dalaga biyyi namaa akkas jechuudha. Mee Itoophiyaa keessatti haga muummichi ministeeraa dhufe namni waa kalqu gabbabbaye. Ijoolleen hadha waa kalqitee ufii waa dalagaa jirti. Ka makiinaa dalagu, motorsaayikila dalagu, ka xiyyaara dalagu, ka gartee teekinooloojii xiqqoo irraa guddootti dalagaa jiran haga abbichuun gara taayitaa dhufe jechuudha. Achiin dura maan baranne biyya kana keessatti mee eenyu namni gartee meedikaala irra qoratee uummata akka baasu. Hawaasni keenya dhukkuba meeqaan biyya keessa dhumachaa jira. Biyyi keenya muka qabdi. Eenyuun riisarchii dalagee namni hadhamee haayiskuulii keessa barachaa jiru. Namni ammatti dalagee waan takka kalquudhaaf harkaa qabu ijoollee hagamtu jira Itoophiyaa keessatti. Yaalame hin jiru. Biyya namaa keessatti ijoolleen yoo guddate harkirra guddaa waa barbaadanii waa kalqanii harkaa qaban. Yookaan biizinesa irratti qonna irratti waan fedhe irratti haa ta'u. Ammallee kaayoon barattoonni biyyi namaa wanni guddatteen maali? Namni waajjira balbala dhadhahee qaxaramuu qofaaf hin deemu. Nama qaxaruuf qophaa'e namni ijoollee yeroo yuunivarsiitii keessa seentee pilaanii qabdi maal dalaga diinagdee irra yoo dalaga diinagdee akkamii dalaga okay galii san eessaa argadha mallaqa ittiin dalagu san biizinesa diinagdee yoo dalagu taate eessaa fuudha yoo gartee faarmaasistii ta'eetiin narsii irratti leenji'ee bahe narsii seena waggaa meeqaaf namaaf dalaga eegasii ammoo gartee maal godhuu qaba doktora yoo ta'e ammoo an doktora okay maal godhuu qaba kiliinikii xiqqoo takka banachuu qaba eegasii waggaa 2-3 keessatti hospitaala kiyya banuu qaba qorsa irra riisarchii yoo dalagee fiduu qabananii kaan jechuudha. Biyyi namaa akka biyya keenyaatitti wanni waa dalaganii irraa baasan hin qabne. Nu hadha mukoota qabna. Doktoroonni hadha warroonni meedikaala irra baratan muka kanarraa waa meeqa dalaguu dandeetta. Ijoollee Itoophiyaa sidhattee Ameerikaa keessatti namni gartee saamunaa naqarsaa gogaadhaa argate ijoollee nama Itoophiyaati waggaa 16 akkasiin na fakkaata. He is 16 old years waggaa 16. Ijoolleen keenya sirraa dhaqan biyya biraa irraa deeman Itoophiyaan maan dalanne Ameerikaa dhaqanii Ameerikaa irratti wannoota hedduu dalaganii saayintistoonni umrii xiqqaadhaa nama Itoophiyaati Ameerikaa keessatti. Saayintistiin umrii xiqqaa Ameerikaa keessatti Itoophiyaadha. Biyya ofii keessatti dalaguu hin dandeenye. Maaliif maayindii san namni kennuuf hin jiru jechuudha. Kenna dharaaf kijibaa fi siyaasaa hiriira bayaadha. Hiriira baatan okay ijoollee meeqa hidhamaa jira hidhamuu deemu. Eenyutu hadha ijoollee san ka hidhame okay isin namoonni haftan meebii kilaasitti deebitanii ni barattan. Ijoolleen hidhamte tun osoo hadha mootummaa biraa ta'e isin ajjeesan. Ka duutan kana maatii isaanii helpi gootanii. Yoo mootummaan waan kana hin ta'u jeensi harkaa lafa kaa'e just backgroundii keessan balleessitanii jechuudha. Baradhaa doktoroota warra kalee dheengadda dariira bahe. Nammeeqatu luuz godhe gartee laayisansiisaa. Nammeeqa laayisansiin irraa fuudhame. Nammeeqa hidhaa jira. Nammeeqa hojii irraa ari'ame. Nammeeqa diniiname. Warri baloo gaafas jedhuun hadhaa balaa qilee bu'ee tataayee ofii ijoo baasuu jira jechuudha. Yawween barasii doktoroota sanniin narsii sanniin qileen naqee inni gartee Jarmaaniif maal keessa deemee bashannanaa jira. Doon du'iti waan gartee biyya keetii bu'aa hin qabne.
waan biyya keetii bu'aan qabne waan gartee dura wanni ati ilaallattu yoo ilma namaa taate keessaa ijoolleen Oromoo siin dhaama nagaan. Seenaa siyaasaa keessa dhiisa. Waggaa takka deem dalag balantarii homaa sirraan buustu. Deemii gartee wanna godhe haadhaaf abbaa kee gargaari siin jedhani maa boottu. Aayyoo fi abboo gargaaru organii deem gargaari haadha abbaa keetii gargaari siin jedhan kun obboleessa keetii dhaqi iskuula keessa taa'e waggaa takka tan. Mindaa naan kafallee isin dheebuun teessan birrimu. Warra kaanuu hojii dhabee ammallee warri kun hojii dhabee kana jawaartu barreessaaf isintu ergeen beeni. Barsiisota kaawwanii qaxaranii maaliin kun eessaa fuudhanii qaxaran. Meeti galiin biyya kana wanni deemi waa barsiisin jedhaniifu kana uummanni kun haa jijjiiramu. Mootummaan birri piriinti godha seedamu akkam. Isiniin silaa birri akka piriinti godhan akkaataa itti galiin itti galu argitanu osoo iskuulan finne isin dheebuu gartee mindaadha. Kanaaf barattoonni Oromoodhaa of eeggadha. Warra siyaasaa isinitti hin taphatin. Maachurdii ta'uu qabdan. Warra xiinxallee ilaalu ta'uu qabdan. Maal dalagaara maal godhaara hoomara yoo hiriira baa isin jedha yoo baatan you will cry tomorrow. Boru boo'uu deemta. Ana isiniif dhagaa gaariitti. You will be cry. Ni bootta boru. Osoo godhuu baadhee jette jechuudha. Gaafa ati gartee nama taatee barattee waa agarte gaafa sammuun kan kee maachurdi taatee waa agarte owu seenaa hamtuu dalagee jette jechuudha. Waan hadha siin jedhan kana diddee boru gaafa wanni kun ifa bahee adda laal naggaadee warra bizinesaa fakkii isin kaasan. Naggaadeen hattuun gibira kafaluu didde taaksii kafaluu diddee jechuudha. Gadhee lafa gannaqaniiti warri taaksii kafale bira kutee biyyattii keessatti waan barbaade bizinesa haarawaa dhufe namni dura kennamuuf isaanii jechuudha. Bakka isaan barbaadan bakka isaan ni dalagajan yeroo san fuudhanii harka irra kaayan. Warri kalee didee adda mataa hooqataa jira. Paast tare. Takka chaansiin dhuftu biyya irra taphni jiru. Namoota hedduu warri hadha kasaare gartee. Warri taaksii yookaan ammoo gibiratanii kafaluu dide adda mataa haqatee bu'aa jira. Because advaanteejii arganii hin fayyadamne eega wanni sun dabree argan ammoo fayyadamoo yeroo itti ta'an sartifikeetti kennamee jira warri kun beekumtiin. Warraa dureen kennama gartee. Warroonni muuchi ministeeraa waamanii badhaasan sun badhaasa sartifikeetti kennanii deemsi. No! They are billionaire yeroo gabaabduu keessatti tooppii dhagan laalsamii sana. Maaliif hireen kamuu investimentii biyya keessatti waan isa import export wama feene dalanna yoo jedhan harkarra kaa mootummaan kana biraan amanamoo waan ta'eef liqiin baankii wanni isaan barbaadan guutuun banaa ta'a. Kun rikoordii isaanii gubbaa ta'a jechuudha. Warri gaafa siriin ciccee duubatti hafee hadha gartee isaan fidanii meeshaa wanna barbaada irratti dalagaa jiranii jechaa jiran. Wanna fedhan isaan fidanii dhugaan hadha osoo jechaa jiran jechuudha. Kanaaf waa baraa ijoollee Oromoo isin warra biyya kanaaf laaltee ufiin silaa mootummaa balbal dhadhooftanii maal si gargaara maal agoon uummata keenya yeroo keenyarraa umrii keenya kanarraa dardara jechuun nama gartee mindaafadha isin bololtanii miti. Nama hadha dhaabbatee bar biyya namaatitti dabtara lafa kaayee Ameerikaa balaal kottu waraan seensi hin jaanne si yuunivarsiitii barachuu jirtu. Si gartee haayiskuulii barachuu jirtu. Kamuun gara waraana kottu. Namni tokkochi mataa hooqatu hin jiru. Biyyaas biyya. Wanni biyya dursu tokko illee hin jiru. Biyyatti mindaa irra barbaaddu nagaa argachuu qabdi. Biyyatti mindaa irra jiraatu uummanni fayyaa qabaachuu qabdi. Biyyatti mindaa irra barbaaddu kuni hawaasa ol dhiibdee rakkoo keessaa baasuu qabda. Hin tolfattuu mana kan kee qe'ee tante ganda kan kee biyya tante deemtee mana baruu irra barsiisuu deemtu or meedikaal waan tokko eebbifamtaan eessa dhaxxamee akkam jira uummanni keenya. Kaati mindaa irra barbaaddu biyyi tun akkam jirti. Biyyatti mindaa irra barbaaddu akkam jirti waliin argaa jirra jechuudha. Aayyoo fi abboon si barsiisan barii haga hadhaatti bishaan lagaa waraabanii dhugani. Harka ofiin dhiqatanii mana fincaanii seenanii baanii. Ijoolleen keenya akkamiin barachaa jiran. Sadarkaan barumsi isin baratanii ol dhattanii ijoollee gadi ol harkistan. Ijoollee gadi elementarii haayiskuulii seentanii ijoollee kan help maatii saayinsii irratti waan isaan barachuu qaban mooralii isaanii irratti jabaadhaa ol dhaqaa. Gartee biyyi kun yeroo teekinooloojii waggaa tokko tana keessa deemtanii mooralii ijoollee kanaa yoo taatan bakka isaan dongora qaban yoo sirreessaniif akka isaan gartee abdii qabaatan akka isaan waa hawwan namuu gartee waan irratti fiildii isaanii sirreessan waa yoo daladan biyyi kun ni guddata jechuudha. Isiniin mindaa barbaaddan kun bar yoo biyya kan rakkistanii guddistanii yoo biyya tan rakkistanii guddistan boru bakka guddaa dhattan warra barate baramma silsilaa warra hiree guddaa bakka guddaa dhattan yoo biyyi cabxuu taate uummanni cabaa ta'e uummanni keenya wata kan beeku achuma raftaatillee walumaa mugdaa jechuu achi teette. Ammallee namni garii akka itti ilaalu baratee yuunivarsiitii baanaan hojii argata jira. Biyyi teenya akkam jirti hojii argachuuf kaampaanii hagamtu jira. Waajiroota hagamtu haayarsi godha.
Sadarkaa ikonoomii biyyi keenya jiru hagam laaltanii kan namni iskuula eebbifamee baa jiru hagam kuma gastu baa jira jechuudha. Kun hundinuu dhaqeetuma appilaayi gootee waajjiroo seentee daladda. Or immoo ministeera singoona sin mara. Ministeera diinagdee ka fayyaa ka maali singoona sin mara. Sagandiin jijjiirraa akkas ta'e jechuudha biyyi tun. So kanaaf akkasii na uffolchaa inshaAllah. Kanaafuu wanni kanarra dhaabbannu walii himtan bakka jirtanii. Itti maniin didaa hirkisanii didaa mala gochuma luffichaati. Tokkotti isin qorachuu deema mootummaan gabbina. Egaa gaariitti irra isin deemu takkatti. Who are you? Eenyuun kan kee? Ati baradhee fixee gadda qaafadha hiriira baatee iyyitaan boohuu deemtan. Baradhaa waan dabdeerra. Jawween isin gurguratee isin hin birriin guratin. Hagammatti reeffa keessaniin agarree silaaqaata poos hin godhe. Hiis miliyoona reeffa tokko yoo argate jawween. Maaliif shaabi'aa fi TPLF duubaa erga? Hadhaa TPLF shaabi'aa ergamtanii laaqinaa biyya agartanii. Dhiigaan dhufte biyyi tun. Addabtara qabattee baratteemi? Takkaa wayii ittiin buune. Wareegamni itti kafalamee dhufe biyyi kun. Lubbuu itti kafalee namni lafee itti cabee lakki qeerroon ta'e naa illee qeerrochoon ni mala. No. Ka dabre sani ka waa dalage. Ka gartee qalama dahabaatiin seenaa dabarfatee fide sani. Taphatti bakka tana hin geenne. Kanaaf akka isiniin jedha qabxii ittaantu dabarraa karaa warra shanee. Daawud Ibsaa fi Maraaraa Guddinaa faatillee gaafuma duraa dheengata. Waggaa 3, 4, 5, 6, 7 lakkaataa jenne adha waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaatiin waa'ee Oromoof Oromiyaa biyya teennaa irra waliin haasofnaa piliis waltajjii nu tolchaa jedhan. Obbo Shimallisoo kabajamoo pireezidantii naannoo Oromiyaa mee deebisaa tolchaa fi waan jar jettu dhageenya. Mee deebisaa wama jarri jettu dhageenya jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaadhaa hagammatti ka deebiin kennee fi isaan waa'ee biyya keenyaa uummata keenyaa irratti kabajamoo pireezidantii naannoo Oromiyaadhaa dhimma uummata keenyaa fi haala biyya keenyaa irratti mari'annaa. Piliis waltajjii wayii nuu banaa jettee jechuudha. Shaneef KFO yookaan warri ABO jedhaan akkasiin jalaan aara. ABO maa jennu oke. ABOdhaa fi KFO'n waamaa jedhan. Maaltu argame badaa? Maaltu argame? Maaltu jalaa bade badaa? Fuula abbichuu gaariin agarre na fakkaate. Gara abbichuutiin dadhabanii asiin dhufa. Maaliif dhiyoo kana shaneen wanna boo walii hidhattee gartee wal xamaddee akka qotilee walitti xamadanii gara naan dhufteef Daawud Faatillee dhiyoo kana warra miseensota isaanii nama akka Jaal Araarsoo Biqilaa fa'aa warroota gartee mootummaa waliin jiru jettee asuma waan jarree daladdu siyaasaa beekna jedhanii uummataaf dalanyanii deeman jechuudha. Ebaluu achi jira miseensa kennaa mitii mulqinee ebaluu achi jira jettee dhiyoo kana booddiin filmaataa wuxu kas jedhee uummata waa dalaguu deeman akka itti dalagan hin beekan. Uummataa qabsoofna jedhan nama qoxxisan as ta'anii sunuu lamaanii sunuu harree oofti jedhan ufiyyuu hin jirtu. Waan takka harkaan qabdu heera harkaan qabdu waan waggaa 60 dadhabnee nu biraa galle baattee yaate jechuudha. Waggaa 60. Gaafa addi bilisummaa Oromoodhaa gartee sooressi jaarraa abbaa gadaa rabbi isaanii araaramu bu'uuressu san gaafii Oromoon bakka jirtu ni beektan jechuudha. Addi bilisummaa Oromoodhaa biyya bulchaa jira. Itoophiyaa bulchaa jira addi bilisummaa Oromoo. Warri hadhallee sammuu isaanii hangoo irraan bu'an warri kun umrii isaanii bakka san jiran jechuudha. Umrii isaanii. Daawud kun dhaaba kana wajjin dhaabbate. Dhaabni kun dhaabbatee isaa waggaa 10 akkasii dabalame. Haga hadhaa hooggan adda bilisummaa Oromooti. Maraaraa Guddinaa fa'aati gartee KFO'n akka dhaabbate olmaan jirti. Haga hadhaa isaan achuma jiran. Hin dullooman, hin du'an, hin bu'an, hin jijjiiraman, bakka illee hin jijjiiratanii bara. Isaan achuma qabatanii yaa'anii jechuudha. Ammallee nutu beekaa ta'e na malee, nu malee. Mee dhagaa, Obbo Shimallis dhagaa mee kabajamoo pireezidantii naannoo Oromiyaa waan jedhan ilaala mee dhagaa. Bes ijoolleen isaan jala yaatullee wama takka dhoqqee achumaa akkuma jalaa burciti. Marroo gamana baasanii marroo illee nama gartee kasaaree jara wajjin. Mataa nu nyaatte saba Oromoo kanatti hin taphatina.
Maqaa kaayoo Oromoo tana baatanii deemna. Isinirraa nan bitu dhabame hin jiru.